harkafuuni akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa hundee Oromummaa qophii keenya har'aatiin akkuma kana dura isin biraan gahaa turre waa'ee godaansa Gadaa Tuulamaa miseensi Gadaa Muudanaa tibba kana gara Odaa Nabeetti taasisaa jiru irratti waliin dubbanna. Keechummaa tokkoon biraa qaba. Keechummaan kun kana duras maamila keenya ture badhaasaa Daadhii Badhaasoo jedhama. Godaansa Caffee Tuulamaa bara kana taasisaa jirutti itti dhiyeenyaan nama hordofu akkasumas kana duras qorataa seenaa akka ture isinii himnee turre. Dabalataanis barreessaa kitaaba Gola Oromoo Tuulamaa kan jedhu nama barreessee uummata biraan gaheedha. Egaa badhaasoon Gadaa Tuulamaa nama haalaan qorachaa jiruu fi kana duras qoratee wantoota hedduu of harkaa qabudha. Ammas waan Tuulamni godaansa bara kanaatti irratti irra jiru nama itti dhiyeenyaan hordofaa jiru har'allee isumarraa waa qorachuudhaaf turtii waliin taasisuudhaaf isaan affeerree jirra. Egaa Tuulamni yeroo ammaa kana Odaa Nabee dirree ulfoo seena qabeettii wiirtuu Gadaa Tuulamaa kan taate Odaa Nabee gahee rabatee jira. Mee Odaa Nabee bira ga'uudhaan dura qeesaatii ka'ee hanga Odaa Nabee ga'utti adeemsi karaa kana ture maal keessa darbanii as ga'an dirree ulfoon karaa kaarra jiran maal fakkaatuu fi wantoota wal fakkaatan hedduu kaafnee kan waliin mari'annu ta'a. Tuulamni miseensi Gadaa Muudanaa gara Odaa Nabeetti godaanee jira. Waan Odaa Nabeetii fi achiin booda taasifamu yeroo biraa sagantaa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Ammaaf garuu hanga Odaa Nabee gahanitti warri Muudanaa kun maal godhaa achi gahan kan jedhu kan waliin mari'annu ta'a. Hanga xumuraatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Egaa akkuma beekamu Tuulamni miseensi Gadaa Muudanaa gara Odaa Nabee godaanee Odaa Nabee gahee jira. Mee haga Odaa Nabee ga'utti karaa irratti wantoonni goggodhan adeemsa godaansa jilaa kana keessatti qe'ee ofiitii ka'ee hanga Odaa Nabee ga'utti waan Tuulamni godhaa deemu keessattuu amma waa'ee Muudanaa haasofnaa Muudanni bara kanaa maal akka godhaa deeme irratti kan dudubbannu ta'a. Mee akka waliigalaatti godaansi Gadaa Muudanaa bara kanaa maal fakkaata? Hamma eegame Muudanni godaanaa jira kallattii kamirraa namni kan gara dirree ulfoo yookiin wiirtuu Gadaa Tuulamaa kan taate Odaa Nabeetitti kan godaanaa jiru. Jalqabarraa Tuulamni ilmaan Tuulama sadeenii miseensi Muudanaa iddoo garaagaraa lafa Tuulamaa kana guuturraayi kan isaan gara Odaa Nabeetitti dhufaa jiranii. Kuni baay'inaa fi xinneenya yookaan immoo namni haphinaa fi hedduminaan dhiyaatu dhufuu irratti garaagarummaa naa jiraatu malee asii amma garuma Sikkoomandoo keessa Tuulamni jirullee namoonni dhufaa jiran jiru. Asii garuma immoo gara Shawaa Kaabaa kanatti yookaan immoo Tuulamu gara Kaabaa kana keessa nama amma tokkoon dhufaa jiranii karaa Salaaleetti jechuudha. Asii immoo gara warra boosatti kanallee warra uboo kun baay'inaan kan isaan dhufaa turanii guyyaallee achuma galgala kana Odaa Nabeetirra kan turre waan ta'eef warri jiilleelleen warri jiilleellee akkasuma baay'inaan isaan kan dhufaa turanii asii ilmaan daachii karaa adda addaatirraan guyyaa wixxataa yookaan immoo yuugaa guyyaa lama gaafa labsame sana qabee haga ammaatitti namaa turanii har'a galgala abbaan shananii kana guyyaa lammaffoo ulfaawwan yookaan immoo warra bokkuu kana wajjiniin bokkuu sadi qabatanii kan isaan ka'anii dhufanii akkuma dhufanii egaa karaa adda addaatiin dhufan jedheera dirreewwan adda addaatirra bulaa turanii fakkeenyaaf gafarsa kormaa warra jaanjiillee bulaa turanii Caffee Qooqarralleedha. Iddoowwan adda addaatillee bakka adda addaa warri bulaa turanillee ni jiru. Akkasumallee immoo dhufaniituma Bishooftuma keessallee amma isaan as gaanitti jedhanii iddoodhuma addaan bittinnuufne yookaan immoo gargara hin bullu jedhanii iddoo ulfoo warri bulanii jiru. Fakkeenya warri gara Liibaniirraa dhufan sa'a isaan Bishooftuu dhufanii gaanitti sa'aatii waan jalaa deemeef guyyaa dheengaddaa asumaan waajjira abbootii gadaa kana ammuma
odaan nabeettumaa qabu qaba jedhamee waan dirree sanaaf tumaan tumameef haguma odaan nabeet dirree kunillee gaa jedhamee waan tumameef kara biraa hin bulluu adee bakka baaniif kana osoo hin gahin siree qabanna yookaan bakkoota adda addaa hin bullu jedhanii iddoo kana guranii achi bulanii bariisallee garasitti imalanii ilmaan lamaan liiba jechuudha. Egaa warri kun akkuma kanatti dhufanii warri immoo karaa asiidaachi keessaa warri gara jiddaatirraa ka'an immoo gaamaan guddoo sooshaal miidiyaa irra deddeemaa ture kana warra waliin argaa turre kana dabalatee inni hayyuu abbaa fudhaniiti isaan dabalatee odaa hamdee kana hayyuun soddoo illee argamee achi as ce'uudhaan gamanaan bokkuu isaanii ulfa isaanii qabatanii as ce'uudhaan odaa hamdee wajjumaan bulanii gaafa immoo odaa hamdee kana gahan warri naannoo sana jiru aadaa bareeda qaban waan ta'eef kormaan achitti eeganii korma kana bakka sanatti qalanii waaqaan lafa kadhatanii madhaa isaanii dhadhamanii dhiiga lafa buusanii bisanii bariisaa saamuuyuu gara qilxuu gachiitti qajeelanii akkasuma gara qilxuu gachii kanatti illee dhaqanii waanuma akkasii sanaadha wanti godhame jechaadha. Gaafa mooyuu warra jaarsaa keessa gahan ilmaan jaangalaan keessaa warra jaarsaa bokkuu fi qabatee warra kanatti dabalamee ammallee imallichitti fufee deemamee guyyaa kaleessaa malkaa saddeeqaa sana itti dhiyaatanii bulanii akka duritti malkaa saddeeqaa sana kan bulamu malkaa saddeeqaa kan immoo bishaan laga duuban jedhame wayyaa'u bishaan wantoo keessa yaa'u kana warshaa keessa yaa'u kana baay'eedhuma fuudhin isaa halaalatti wantoodha waan ta'eef naannoo sanatti kan isaan laalanii rabatanii bulanii gaafa isaan gamana dhufan manguddoo Tashoomaa Gabti Mare jedhaman gadaa kana bakka qubannaa tolchanii waa hunda godhanii fi korma kennanii warra kana gabbisanii eebbisanii warra gadaatillee eebbisee eebban maatii isaa wajjin ta'uudha hungaa sangaa kan isaan godhanii fi warri kana dhufuu isaanii waan beekaniif maaddii bijuu qopheeffatanii korma qopheeffatanii gadaa tana eeganii gadaan tun bifa sanaan achirraa muuyuu guyyaa har'aa kaatee anillee deemsa kana keessatti guyyaa har'aa imala guyyaa har'aa kan bakka isaan bulanirraa qabee isaa wajjiniin deemaa ture. Gaafa akkasitti deemaa dhufan kana malkaa saddeeqaa ga'anii malkaa saddeeqaa akka duratti isin jedhe sasalaa akka saniiti akka duriiti egaa malkaa sana yookaan irreecha irreeffatteen achirratti saddeeqa taphattee diichaa jechuudha gadaanii yookaan ceeti gadaan takka isaanis dhufanii irreecha irreeffatanii saddeeqa malkaa kanarratti taphatanii kara ce'uutitti deemanii bakka kana yoo ga'an immoo ulfaan yookaan immoo bokkuun warra adaa sadeen adaa dhufee itti makamee ammas adeemsi kun miilumaan jechuudha walumaan aga odaa nabeetitti dhufanii odaa nabee galgala naannoo sa'aatii 2 fi booda naannoo kara tokkotti erga dhiyaatee dukkana kana qaqqabanii guyyaa arfaffaattitti irreecha isaanii kidda odaa nabeetiin gaatanii miseensi odaa shananuu odaa adda addaa qaba odaa ofiititti irreeffatee hayyuun abbaan shananii hayyuun isaanii abbaan bokkuu suni bakka sanatti irreeffatee adeemsa kanaan irreecha achiin gaatanii rabatanii jiru yookaan mudduu bulmaataa sana gahanii jiru bifa kanaanidha kan isaan deemaa turanii egaa iddoowwan bubbulan iddoowwan akkana qabu kanan siin jedha. Ayee galatoomi mee godaansa kana innaa deemanii karaa bulanii naan jettee jirta gaaseenaa keessattis beekamaadhuma karaa bulaa deemanii maaliif karaa bulaa deemu godaansi kunoo maaf lukaan deemama geejjiba hoo fayyadama konkolaataadhaan hoo deeman maali rakkoonsaa dirqama maaliif lukaan ta'e? Kaleessa jalqaba faana sana kan deemanii waa'een sirna keenya keessatti afoola dhufe kanarra deemaa jennee gaafa gaafannu faana kanaa faana goromsi wal qabuu baheedha jedhameeti kan fudhatanii bakka kanatti illee bakkee eegaa odaa hamdee haa ta'uu malkaa dubbisaa haa ta'uu qarree golbee haa ta'uu
karani kana keessa amma dhufee malkaa saddeeqaa ga'utti jechuudha faani sulfaana goromsa kanaatidha jedhanii dirreewwan kana gadaan takka dirqama bakka kanarra deemuu qabdi. Amma bakka kanatti illee hubatuu qabu bobbaasa sirna kanaa bashannaniititu dirree kanarra dirqama deemuu qaba malee miseensi kun isa wajjin isa tubuudhaaf yoo achiin deemani ni danda'ama. Yommuu rakkoo sin qabu isaan eegaba deemanii warri kun gara biraatinis deemuu danda'u kanumatu ta'allee jira jechuudha. Inni garuu yoomillee taanaan dirqama bakka sana karaa kanarra deemuu qaba jechuudha. Karaa kan bakka barbaade soo jiraate bakka sana deemee malkaa sanatti irreeffatee malkaa dubbisaatii qabee aga as ga'u kanatti deemuu qaba. Kan immoo geejjiba maaliif hin fayyadamne waan geejjiba maaliif hin deemne jedhamu warri kun warra bokkuuti. Warra ulfaati warri ulfaa kun immoo ulfaa isaanii kana akkuma barbaadan geejjibatti hin fe'atan yookaan immoo namaantu deemanii kabaja waan kanaa qaban ulfina waan kanaa qaban odeeffannaa waan kanaa qaban yookaan ulfaa isaaniitti qabanirraa ka'anii miila nama kana deemanii sirni kun mataan isaa dhugaa bakka itti lallabamu bakka dhugaadhaa deemtudha waan illee waan kana hunda laalee waan isaan godhatan keessatti araara isaan buufatan keessatti kadhaa isaan kadhatan keessatti akka isaanii dhaga'uuf karaa dheeraa kana dadhabbii akkamiitiin maanguddoo xiqqaadha haga guddaatitti daa'ima xiqqaa yookaan immoo ijoollee waggaa 12 haga maanguddoo waggaa 90 fi naannoo isaan keessa jiraniititu karaa kana deemaa geettii waan ta'eef irraa nafamu kuni hundi karaa waaqatii gadaan bakka bultutti waaqa kadhatti korma qaluu wanna kanatu isaaniifillee fala waan ta'eef bifa kanaan kan deemanii kan kana godhaniitis immoo geejjibaan deemuu ni danda'ama ture garuu kooda safuu fi safeeffannaa fi marartee sirna kanaa qaban irraa kaa'amee miilaan karaa akkanaa kana deemamaa abbaan dirqama qabu kun immoo miseensa kana miseensa keessattuu abbaan dirqama qabu kun karaa kana kan deemu namoota isa waliin deeman muraasa illee ta'uu qabaatee karaa kana deemaa jechuudha akka waliigalaatitti kana fakkaata. Hayyee galatoomi maaliif karaa bulaa deemu sin jedheen ture isatti asiteetuma maaliif sababni karaa bulaa deemaniif kun maal akka ta'e naaf kaastaa gaafii tokkoon itti sii dabala kanumatti bakka bulan kanatti maal godhaa deemu bakkoonni bulan kunoo seera akkamii qaban ardaawwan irra bulan kun echa faadha haa jennu amma faanni goromsi walaabuu ba'e kan jennu arga dhageettii yookiin afoola tuulamaa keessatti irra deddeebi'ee ka'a seenaa bal'aa waan qabuu fi sagantaa biraatiin oolaalle gaarii ta'a natti fakkaata. Faana goromsa kanaa deeman keessattuu laga Awaashii malkaa dubbisaatii kaasee hanga odaa nabee ga'utti sarara tokko daandiin kun seenaa gadaa tuulamaa keessatti daandii baay'ee seenaa qabeechaa waan irraa barreeffamee fi irraa dubbifame natti fakkaatu. Haa ta'uuti uummanni afoola isaa keessatti sirriitti kaasee irraa dubbata tuulamni dhokseen beeku seenaa goromsa walaabuutii ba'ee kana sirriitti irraa dubbata malee bifa istoorikaalii barreeffamee waan jiru natti fakkaatu karaan sunis silaa osoo seerumaan ba'ee daandii suni akka uummataa salphatu ta'e gaarii natti fakkaata amma akka nu badhutti qonnumaa fi akkasumatti karaa qaxxaamuraa deddeeman na fakkaata qajeelatti akkasitti hubadhaa mee karaa buluun kun maaliif akka barbaachisee bakka bulan kanatti immoo maal akka godhan akkasumallee ardaaleen jilaa uummanni irra bulu kun kam fa'a akka ta'an malkaa dubbisaatirraa kaasee hanga odaa nabee ga'u waan jiru ibsuu yaalime. Jalqaba malkaa dubbisaa fi qarree golbee dhufamee deemama. Malkaan dubbisaa gaafa erga guyyaa godaansaa qabatanii booda torbee lama durfamee malkaa sanatti abbaan faajjii fi abbaan shananii malkaa sana dhaqanii malkaa sanatti bu'anii irreeffatanii bultoo buluu malkaa sana gaafa dhaqangaa callisamee mootii gabbisa yoodhaan dhaqanii ol deebi'anii immoo dirree sanarratti gabbisa yoodhaan malkaa ga'anii booda malkaa sanaan nu folchii gadaa nu luuksisii bara nagaa nu godhii gadaa nagaa nu godhii biimaa dhagaa nu godhii achirratti qaamaan guddoon afaa waaqatii lafa akka beekutti waamee bakka kanarratti malkaa kanarratti kadhataa erga mooyuu malkaa kana keessa kadhatanii booda ol deebi'anii korma gadaan korma malee bultu
korma qalanii waaqa lafa araarsanii biyya damboobsanii ammas qarree gulbeetitti irreechaaf beellimatu irreecha kana mooyyuu yookaan torbee isaatti ta'aa guyyaa keessaanii ta'utti ilaalanii qaratu maaliif jennaan aduma tokkicha malkaa dubbisaati ka'ee achi amma ga'uutti hin danda'u qarree gulbee gaafa dhaqee mooyyuu bakka kanatti qabatu ammas gaa abbaan faajitii fi abbaan shananii bakka kanallee dhaqanii achitti illee irreeffatu jechuudha hayyoonni hundi ni dhufu jechuudha hayyoonni birbirsiisaan duuba dhaabbanni kun warra kaan caalaa dirqama qabu bakka kana dhufanii achitti illee irreeffatanii bara kana fakkeenya fi irreeffatanii ol deebi'anii bultoo nama dhuunfata irratti qabatanii achi bulanii achi booda ammas korma gadaan korma malee bultu akkasumatti bultoo bulamnaan gadaan kormaan bultii maaliif gadaan waan guddoodha araaraa waan silaa waaqa lafa araarsu kana dubbatu nama dirree waa bal'oo kana araarsu waan ta'eef isaanii kana godhuu san booda qarree gulbeetti qabatanii booda aduu ka'umsaa kan qofa ka'u malee beellama biroo gidduu kana keessatti qabatanii achii booda aduu deemsa jalqaban wal eeganii deemamaa ulfaa keessa jira maanguddoo keessa jira haadholii ulfaa kana baatan yookaan bokkuu kana deemantu keessa jira warri kun akka dargaggeessaa fiiganii guyyaa tokkoon karaan isaa dheeraadha geejjibaan hin deemamu ulfina sanaaf jenneerra karaan isaa dheeraadha waan ta'eef seenaa biraas qabaatu karumti kun guyyaa tokkoon karaa dhumuuti waan ta'eef dirqama bulamaa akkasumallee seenaa gorumsa sanaan akkuma dura kaaftee wal qabatu odaa amdeet irratti achi bulama jechuudha dirqama achi bulu jechuudha bakka sanitti iddoo wal geettitti iddoo wal eegumsaati warri soddoo asiin gamas dhufu warri silaamoyyuu jaarsaatiis haa ta'u warri gamanarraan duritti ka warri jiilleetillee warri achiin hin taane gara umbulleetirraa naagaatillee gara sinni iddoo kana ni beektadeen yaada warri garasirraan yeenya qaban baay'inaan warri karaa kana deemuu barbaadan baay'inaan waan dhufuuf bakka kana bakka walgeettii godhataniif asuma bakkee kana bulamee bariisaa ka'amaa hoo bulamu maal godhamaa kan jetteef akkuma dura jedhe sana kadhaa waaqa lafaati. Gadaadha gadaa faanti jiitudha gadaa arrabni hoodha ay waaqa kadhattu nu milkeessi nu of kolchi nagaan nu galchi biyya nagaa nu godhi sa'a namatti nu toli rooba nagaa nu roobi biyumaa biyya tanaallee biyya nagaa nu godhi achitti gaa kadhaa waaqatti wanti gaggeeffamu gaa kadhaa waaqa tokko lama jenneetu wanni tarreessinii xumurruu miti waan ta'eef kan bulanii fi hoo bulan maal jedhu maal godhu korma kana hin eebbifatu abbaa kenne eebbisu korma kana muuyyuu kormi kun biyumaa afaluu mooraa qochuma haa kunu jedhu moora isaatiin nyaani isaatiin dhiiga isaatiin kana guutuusaa achi keessatti halkasa waan hojjetanii fi namni kunillee danda'ee guyyaa tokko fiigeen deemu waan ta'eef deemsa karaa sa'aatii namoonni suuta deemu ulfaan hin sardanii haadholii isaan deeman hin sardanii maanguddoota akka arginuu kanneen hin sardanii deemsa kana gaa deemsa humni isaa fi yeroon isaa mufte deemaniif deemu jechuudha bakka kana egaa kaanii qilxuu gachii ga'u jechuudha qilxuu gachiitis gaafa ga'an ammas akkuma sanatti kormaan waan silaa udaa amdeetitti godhasan gochaatu bakka kanas bulanii warra eebbisanii biyyas falanii kormi kun biyyaa ufala nagaa buusa araara buusa afaan nama kana wal beeksisa waan kana hundaaf gaa korma kana bifa kanaan deemanii kara malkaansin jennuu kana dhufanii odaa nabee ga'uu koo bulaan bakka bulanitti waan akkanaa kana godhaanii wanti baadhinaan iddoo kanatti daandii kanarratti ta'u kadhaa waaqaa araara waaqaa lafaa araara namaa fi nama waanuma akkanaa kanaa fi ulfaa isaanii sana mooyyuu karaa ayyaantummaan damboobeen karaa ifaatuu fi yookaan immoo dadhabbii fiigichaan waan sana hin taane sanaan kan isaan geeffatanii as keessatti iddoon itti irreeffatanii darbanillee ni jira jechuudha. Dirqama bakka sadi buluu qabda bakka afur buluu qabda osoo hin taane yoo odaa hamdee dirqama yoo hin bulante qilxuu gachii yookaan irreeffatanii darbuu yookaan ni bulu bara kana fakkeenyaaf ni bulame malkaata beekaas akkuma isin jedhe dura kaase sana rakkina akka sanarraa malee achi bakkee sanallee ni bulama yommuu bulamuu baatamu irreeffatamee akkuma amma godhame kan irreeffatamee darbaa gidduu kana keessatti gaa ulfaaleen adda addaa ni dhufa gaafa ulfaaleen dhufan bakka bulan hundatti ulfaalee warri bokkuu sun warri ulfaa isaanii sun ni eebbisu jechuudha fakkeenyaaf
jalqaba odaamdee bulan ulfaa warra sooddoo ni jira gadaa pilooti hayyuun isaanii ulfaawwan kun immoo yuuka daachii kan keessaa kun ni jiru isaan kun hunduu bakka bulanitti warri kun ni eebbisu sanbira darbee qilxuu gachiitis akkasuma warra jaarsaatti dabalamanii turan gidduu kanatti ulfaa warra jaarsatis ulfaan warra sooddotis ulfaa warra daachii kun egaa keessaa immoo gara warra shananii jiddaa kunniinis warri kun dabaree eebbisaa waan karachaa eebbi kun gaawwa kakuu kadhaa waaqati waan bifa sanaan deemanii waan kana godhu kana qabaa kanaaf bulamaa jalqabarraa haalli itti deemameef kanaaf iddoowwan kana buluu sunis bakka bulan kanattis immoo gochaa kana hojjechuunis kadhaa waaqaati qabaati kana argi jaarsa kana argi ulfaa kana laali korma oofanii deemu warri kun korma ulfaan kamiyyuu gaafa ba'u korma hin dhabu korma oofanii deemu korma kanaa laali ummatuma baay'ee kanaa laali biyya nu tolle rooba nagaa nu roobi jedhanii kan isaan kadhatanii akka kanatti kan deemamu waan kanaa of keessaa qaba sirriidha. Ulfaadhu guddaa galatoomi badhaasa daadhii badhaasoo mee egaa amma akka naan jettutti kallattiidhaan kan karaa jiddaa warra hangaftichaati gara odaana beetitti mala taasifamu kan himte amma ilmaan tuulama sadanii jechuun daacii bachoo fi jiille egaa sadan tuulamaa yoo jennu irmaannan gara warra bachootiin jiru hoo karaa dhiyaa tuulamaatiin karaa garasiin jiru hoo akkamitti isaanis akkuma kanatti dhufaa jiru. Egaa wanti gadaa kana adda godhu kanaan duraatirraa baay'ee adda taasisu tokkoffaa wanti kun yeroo adda addaatitti naannoo ji'a torbaatiif irratti mari'atamaa ture akka deemamuu qabu kan isaan mari'ataa turan jechuudha miseensonni warra muudanaa kuni haa ta'u giddugala godhatanii waajjira abbootii gadaa tuulamaa kana keessatti warra meelbatiin haala nu mijeessaa jedhanii asitti dhufamee mari'atamaa warra bachootillee jechuudha warra jaanjiilleetillee jechuudha warra daachitillee achitti argamanii haala tokko tokkoon akka hirmaatan waan reewwii fitirratti gochuu qaban hunda isaanii sana walii walii dhaamanii gochaan kunillee yookaan immoo haalli sochiiwwan akkanaa kunillee baay'inaan isaan birattillee eegalamee ture abbootiin gaa namoota silaasii deemaniitillee haala kanaan irratti akka hirmaatanillee hirmaachistatanii sagantaa adda addaa gaggeessaa turanii ammas immoo iyyuu dhufaa jiranii dhufaatitti jiru bifuma bareedaadhaanii bifa qindaa'ee fi gaa wantoota bakka hundaa sochii waan jiruu fi jala bu'ummaadhaan immoo namoonni gaa qindoominaan waan kanas qindeessanii ija miidiyaatiif dhiyeessan baay'inaan jiraatu baatanis viidiyoon adda addaatirratti suurawwan adda addaatirratti sochiiwwan adda addaatirratti argaa turre waan ta'eef isaanillee bifa bareedaan dhufaa jiru jechuudha. Gaaffii koo karaa xumuraattirra jira. Gaa mudanni abbaa sirnaati amma godaanee hiddaa odaana bee ga'ee qubateera. Miseensonni gadaa biroo warri gadaa mudanaatiin ala gadaa miseensonni gadaa afranii wajjin ni godaanu warri wajjin godaanan kam warri wajjin hin godaanne yookaan isaan kun oo wajjin godaanan maal godhu ga'ee isaanii mee warra miseensa gadaa mudanaa hin taane jechuu kooti. Warri miseensi gadaa shananuu haga caffee dongoraa wajjin deemuu danda'udha. Haga odaana beeyuu darbanii gaafa caffee dongoraa gaanii amma caffee dongoraatitti wajjin ni deemu. Caffee dongoraa jechuun bakka aadaa goromsi walaabuu suni itti waatii mataa mul'isee jedhu. Kanaafi faana sana gaafa achi gaan seera tumuu jalqabu. Amma odaana beekitti waa'ee nageenyaa waa'ee araaraa waa'ee silaa iddoon jira fuuti malee wanti biraa wanti seera tumuu fi seera kana waa'ee seera tuttuqaa seera waan achitti gaggeeffamu jiru jechuudha. Kana waan ta'eefi guyyoota turamu guyyaa sadii turu afuris shanis turu torbee tokkos yoo ta'an kanattis bakkeen wanni isaan hojjetan kanuma odaana beekii kaanii gara caffee bal'oo gaafa deeman caffee dongoraatitti godhu. Caffee dongoraa bira gaafa ga'an miseensonni walaannaa nurraa kaayii jedhanii warra walaannaa kana ofirraa kaasuu jechuudha. Yoo diggatiin abaaramtuu jechuun kuni maaliif walaannaa jechuun miseensa walitti aanan lamaan kan duraa fi duubati amma fakkeenyaa fi muudannaa fi halchiisa fi meelban
miseensa walaannaa duraa duubatti. Amma warri kuni bakka seera isaanii dhaqan. Akka walaannaan barbaachisummaan walaannaa akka ati gadaa hin laaffifne itti waliin qoosu, waliin mirriguu, waliin arrabsoo akka siyaasaa kana osoo hin taane arrabsoo sirna keetti si cimsu qeeqa hojjenne arrabsoo caalaa qeeqa hojjenne baatu ta'a jedhee yaada. Maqaawwan adda addaa walitti baasanii maqaan gadaan itti wal mirrigu ni jira jechuudha. Miseensi shananuu kan itti waliin qoosantu jira. Maaliifin kun egaa achi yoo taa'ee seera keessatti seera egaluun akkana jedhanii ittiin natti qoosa boruu seeran taane biyyaa baase jedhee natti qoosa boruu jedhee raawwatee walloo jechuudha. Kun eessatti caffee dongoraa magabutti. Kanaaf miseensi shananuu dirree kana hin deemu. Miseensa shanan keessa miseensi sadii abbaa dhimmaati. Tokkoffaa warra abbaa caffee godaan fakkeenyaaf muudana. Kan lammaffaa roobaleedha. Warra birbirsa isaanii fidu, warra isaan eegu, warra foolleetti jechuudha. Kan sadaffaa roobalees ta'uu danda'a, birmajiis ta'uu danda'a, warra seera tuman abboota. Kan seera isaanii tuman warra kana lamaanii miseensa biraallee yoo ta'e utaalloo godhateet miseensa biraatitti miseensa roobalee fi birmajii kana keessaa tokkotti utaalloo godhateet saniin booda seera tumaan walaannallee yoo ta'e malee walaannaa ta'e seera tumuuf hin danda'u. Miseensa isaa san jijjiiree aduu sanaaf yeroo sanaaf wanti kala hin qabne jiru waan ta'eef jijjiireet achiin booda seera tumaaf. Kanaaf gadaan sadi miseensi gaheen isaan qabamnillee maalii gaafii jedhuuf gadaan sadan qooda qabu. Kan gadaa biyya seera tumachuu deemu foollee birbirsa isaanii fidu sanaa fi warra immoo abboota warra abbaa warra foollee kanaa ta'uu danda'a yookaan warra dabballeerra jiranii ta'uu danda'a. Warra isaan kanaa seera tuman warra kana sadeenii warri kun lamaan waan jiru laaludhuma malee qooda inni kana godhi jedhamu hin jiru. Kan jiraatu halchiisa fakkeenyaa fi iddoodhaa iddootti garaagarummaa tokko ni qabaata. Gaafa qarree golbee sana halchiisa fi dirree sitti kennee qe'ee sitti kennee ammaan booda qe'ee eegii akka kiyyatti eegi ammanani deemee caffee godaanee seera kiyya biyyatumee seera waraabadhee galutti qe'ee kanatti yoo rakkinni uumame sitti itti gaafatamaa eegi jedhanii ta'uu sana gamma guutanii fi hayyuun halchiisa yookaan warra isarraa fudhatu kuni hayyuu warra kanaatiif immoo harka irreechaan harka fuudhee aduusa fudhata. Bakkee tokkotti immoo harruma hoggaa jala bultoo sanarratti kaan miseensa sana waammatanii san godhuu danda'u. Hayyuutatu harka fuudha waan ta'eef bifa kanaanidha kan gadaan hundinuu gaafa wal jala darban yookaan immoo aangolii dabarsan sirnoota walii daddabarsan jechuudha. Galatoomi kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan turtii wajjin taasisaa jirru injiinar Badhaasaa Daadhii Badhaasuuti. Injiinar Badhaasaan foollee bara kanaati warra gadaa muudanaa godaansisan jechuudha. Isatu turtiin wajjin taasisaa jira. Mee Badhaasaa dhumarratti hirmaannaan qaamolee biroo kan sirna keessa hin jirre gama uwwisa miidiyaatiin qaamolee miidiyaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa gama mootummaatiinis ta'uu danda'a akkasumas qaamota dhuunfaa milkaa'ina gadaa kanaatiif tumsa godha yookiin dirqamni irra jiru. Hirmaanna isaanii maal fakkaata? Maal taajabde akka waliigalaatti gabaabsituma dhumarratti immoo dhaamsas yoo qabaatte itti dabaluu dandeessaa kanaan goolamna sagantaa keenya irraa. Ulfaadhaayii jalqabarra haalli turee sagantaa kana beeksisuu irratti haalota tokko laalaa taajabaa turre dhumaayyuu haga komii ka'ee warra miidiyaa irratti komiin ka'ee bulchiisa magaalaa Bishooftuutii fi aadaa fi turizimii bulchiisa magaalaa Bishooftuutii fi aadaa fi turizimii godina Shawaa Bahaat irratti komiin ka'utti haalli wanni sochii humtuu turre waa'uma maaliifin gurra dhabee maaliifin wanti kun sagantaa kanatti xiqqaadhamu maaliifii haga jedhutti haga guyyaa kaleessaa yookaan haga sochii imala guyyaa sadaffaatitti warri aadaa fi turizimii isaa ta'uu qaamni mootummaa kamiyyuu waan kana dhageettii dhoowwachaa ture. Kanarratti komiin ka'ee gara sooshaal miidiyaatiin gaafa komiin ka'u warri miidiyaa hedduun isaanii kan isaan karanatti dhufan jechuudha. Miidiyaa keessanirraa kan hafe miidiyaa sagalee dirree shaggarirraa kan hafe warri kun callisaa turanii
Ega komiiwwan kun karaa qaamota adda addaa irraa deemuu jalqabee booda namoonni egaa sooshaal miidiyaa kanarratti dhageettii qabanis miidiyaaleen tokko tokkos karanatti dhufuu fiddaaf fedhii agarsiisuu fi koree dubbisanii garanatti akka sagantaa kana dabarsan ergaa dhufan jechuudha fedhii agarsiisanii dhufanii guyyaa har'aatillee warroonni akkasii dhufanii jiranii miidiyaaleen baay'een isaanii hamma silaa eegamullee yoo ta'u baate dhufanii jiru sagantaawwan muraasas ta'uu daddabarsaa turanii garuu jalqabarra dhageettii dhoowwatanii turanii baay'ee dhammallee taajjabaa turre haga ammaanitti garuu kan baay'ee naangaliini komii kana keessatti guyyaa kaleessa godina Shawaa Bahaatii fi magaalaa Bishooftutti kan komatamaa ture adda durummaadhaan maal jennaan odaan nabeetis isaan jalatti kan argamu jilli kuriddoon jila kana kun bal'ina isaan jalatti haga ammaatitti garuu bulchiinsi magaalaa Bishooftuu waan kana beekamtii dhoowwatee callisee taa'aa jira maaliif akka inni kana godhaa jiru nuuf hin galle warri godina Shawaa Bahaallee karaa kominikeeshinii isaaniitiin waan kana godhanii jiranii haa ulfaatanii warri magaalaa Bishooftuu ammas irra deebi'anii dhoof laalanii ummanni kun bahee jira isaan jedhanii sumtuu wanta addaan dabalamu yoo dhiisanillee akkasuma hundaafuu isaan maaliif gaan jedhu isaanuma beeka kanumaan jedha qaamoleen adda addaa qaamoleen nageenyaa wantoota gaggaarii isaan hojjetanillee ni jira ammallee mooyyuu nageenya irratti yoo xiyyeeffatamee achitti uummata karaa dheeraa dhufe kana rifaatuu mufaatu malee akka isaan galan yoo godhame dhaamsa akkasuma hin jedha kan biraa waliin haga ammaatitti taajjabee dadhabe yeroo baay'ee qaamni hunduu ani ilma abbaa gadaati ofiin jedha ummanni kuni dukkaanii lama kan hin taane takka qofatu achi jira ilmaan tuulama sadii dhufaniit dukkaanii lama qofatu achi jira magaalaa kana keessa dukkaanii kana qofa keessatti ilmaan tuulama sadii sagantaa amma kana ga'u immoo oduu halkan kana roobee ummanni kun guutuun achi maal jala bulaa akkamitti bulaa baay'ee na yaaddessaa ture kan biraa akaayidumaa fi bishaan illee qaama fiduuf dhaban aadaa fi turizimiin oromiyaatis kan immoo magaalaa Bishooftuutis kan shaggarillee waadaa galamee isin jirraa jedhamee ummata kanaan gaafa koreen isaan dubbisu tolee jedhamaa ture har'a gaamee garuu akaayidumaa fi waan biraa hafuuti ummata karaa dheeraa deemee dhufe kan akaayidii bishaan dhabanii baay'ee achitti rakkatamaa faa jira ammallee odoo itti yaadame egaa waa hirma waan nama qaanessu ummata karaa amma kanaa deemee aarsaa amma kanaa godhee mana dhagaa kanarra cirracha sanarra bulu kanaaf bishaan qaamuma tokko wajjin dubbatanii ispoonsara namni tokko dhiyeessuu fi danda'u sana maaliif akka isaan callisan hin beeku sana ammallee odutti yaadaniin jedha ulfaadhuu horii bulii ani xumuradhee jira. Ulfaadhuu injiinar Badhaasaa Daadhii Badhaasoo turtii haga ammaan wajjin taasifteef guddaa galatoomi jenna akkanumatti yeroo biraatti walitti deebinee dhimmoota sirna gadaatiin wal qabatan adda addaa irratti akka wajjin dubbannu abdiin qaba kanarraatiif si gaggeessee fayyaa ta'i. Ulfaadhaa fayyaa nagaa argadhaa jabaadhaa warra jajjaboodhaa sinillee jabaadhaa. Ulfaadhuu egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa hundee oromummaa keenya har'aa kan godaansa caffee tuulamaa miseensi gadaa muudanaa taasisaa jiru irratti har'aaf qabanne kana fakkaata Andagaagaa Gammachuun ture torban immoo sagantaa biraa qabannee walitti deebinaa fayyaa ta'a.